Eegalante usa. Wallahi arramo nama tokko dha'uu hin jiraata. Ah. Hangam tak kasar? Iti hami fitte. Ashama, kabajamtoota fi daawwattoota keenya. Akkam jirtan nagayni badhaadha jirra jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtaniin nagayni rabbii isinii wajjin haa jiraatu jecha. Har'a ammoo sagantaa gaafii fi deebiidhaatiin isinii qabannee dhufnee jira. Sagantaan keenya hagaa fi deebiitis amma eegalamaa. Akkam jettan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu wajjin isinis. Akkasii asumaan gara gaafii teenyaa haa eegalu. Gaafin teenya ta jalqabaa ajaa'ib irraa eegalti. Ajaa'ib irraa eegalti. Dhaggeeffadhu ajaa'ib. Akkana jetti gaafin. Hulaa abbaan fedhe banuu hin dandeenye maal ja'amtii jetti. Erna deebime. Hulaa abbaan fedhe banuu hin dandeenye. Hulaa abbaan fedhe banuu hin dandeenye. Maal ja'amtii? Deebigaa. Hin dandeenye jee kabajamtoota daawwattoota keenya. Gaafin itti aantu gaafii Jamaali. Jamaal gaafin tante kana itti qophaa'e. Gaafin tante kanatti gaangeen kiiloo 100 ilmoon isii kiiloo 50 je. Gaangeen tun dindila tokkorra dabruu deemti. Dindilli kun kiiloo 100 malee kiiloo 150 baadhachuu hin danda'u. Gaangeen tun mataan isii kiiloo 100, ilmoon isii kiiloo 50. Gaangeen tun akkamitti dindila kanarra dabruu qabdii jetta. Ajaa'ib gaafiin tante lammaffaan akkana jetti. Waan waa hedduu danda'u kan waan xiqqoo hin dandeenye maal jedhamtii jetti. Waan waa hedduu danda'u kan waan xiqqoo takka hin dandeenye. Wanni san laaltu waan xiqqoo. Waan biraa immoo waan hedduu waan adda addaa baadhatee danda'a. Waan xiqqoo san baadhachuu nama hin danda'u. Maalii wanni san? gaala. Hin harkanne. Bishaan. Bishaan harkattee jirta. Akkana jetti Jamaal gaafin tante ta lammaffaa dhaggeeffachaa jirtaami? Gaafii lammaffaan ta'e kana jetti. Gaala sadiitu jiraa jetti. Gaalli sadeen kun gaala sadiitu jira. Gaalli sadeen kun tokko gaala nyaatu. Tokko gaala lammaffaan gaala nama nyaatu. Sadaffaan gaala raroo nyaatu jetti. Gaala sadeen kana akkami karaa waliin deemnan? Carraa daqiiqaa 3 qabda. Carraan kan kee hammaa bal'aadha. Daqiiqaa 3 carraa 4 wajji. Mokkori afran kanatti fayyadama. Maalita? Hin dandeenye kanarra gaala. Irraan tara? Irra dabre jechuudha. Irra dabre. Okay, kabajamtoota keenya. Jamaal deebisuu hin dandeenye gaafa kana irra dabarra. Gara ajaa'ibitti deemna. Ajaa'ib si geesse yeroon. Akkana jetti gaafin tante tan sadaffaadha. Nama sadiitu dindila dabruu fadhan. Isaanirraa tokko dindila tahuu beekeeti irra dabre. Lammaffaa dindila tahuu beekeeti irra hin dabrin. Kan sadaffaa osoo dindila kanaa hin arkin irra dabre. Amma habeekus beekee dabre. Kan beekne osoo hin beekin dabre. Kaan ammoo beekeera dhaabbate. Odoo beekuutu irra hin dabrin.
gaaffii kana argachuu hin dandeenye. Argachuu hin dandeenye. Amma akkana jetti gaaffiin tante. Qeeransaa fi jimaa fi reetiitu laga gama jiraa jetti. Laga kana galaanaan yaa'u jira. Laga kana fuunee ce'uudhaaf yoonii fi qeeransa fuune reetiin tun jimaa kana nyaate. Yoonii fi jimaa fuunee gama ceesifna jenne qeeransi reetiidha nyaataa. Akkamitti fuunee gama ceesisuu dandeenyaa jetti gaaffiin tante. Itti fuunuudha. Ayyee. Qeeransi waan jimaan nyaanneef jalqaba reechi ceesifanna. Jalqaba reetiidha ceesifanna. Okay. Sanboodhaan boree jechi ceesifanna. Ayyee. Qeeran jimaachi ceesifanna. Reetichi dhiibneetuma jimaa amma jalqaba reetti ceesifanna. Jalqaba reechi ceesifanna. Haaya. Qeeransi waan jimaan nyaanneef. Ayyee. Ayyee. Sanboodhaan jimaa kana ceesifanna. Jimaachi ceesifna. Ceesifna jimaa. Sanboodhaan qeeransa. Hanga nuti qeeransa fuunee achi deebifnu reetiin san jimaa kana nurraa nyaattu. Jimaan nyaatamu waan hin taaneef ni nyaatti. Akkamitti dhugaanii fi fuunee ree jimaa boodachi geessine hanga nuti qeeransa fuuna jennu. Jimaa kana reetiin nyaatta kanu jala akkam goone. Deebisaa isaan dandeenye. Kabajamtoota daawwattoota keenya kana deebisaa kanallee argachuu hin dandeenye jaajamaan amma gara ajaa'ibitti dhufu. Gaaffiin tante kanatti haadha takkaa jiraa jetti. Haati san hin dhaltuu ilmoon isii ni dhalti moo hin dhaltuu jetti. Haati takkaa jira ilmoo isii dhalti moo hin dhaltuu? Haadha takkaa jira isiin hin dhaltu haati san. Ilmoon isii ammoo ni dhalti moo hin dhaltuu. Ilmoon isii san hin dhaltu. Isiinuu hin dhalle ilmoon isii eessaa dhalti? Harkatee jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Ajaa'ib harkattee jirta. Hibboo. Hibba akka jira. Hibba akka. Hibboo gojan hibba akka jira. Haaya. Waan dhaabbatanii hidhan tan teessumatti yoo ta'an malee hin hiikamne maalii jetti isin. Waraansulle. Waraansulle. Waraansillee teessee hiita huddun. Waan dhaabbatee digaaferna. Dhaabbattee hiita waan sana. Dhaabbattee hiidhamti isin. Teessumalee ni hiikamtu. Salaata harkatee jira Jamaal. Kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaala keenya sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Akkasuma laayikii fi sheer yaadni keessan nu jajjabeessa waan ta'eef yaada keessanis nu kan nu hin dhiisina isin jecha. Gaaffii fi deebisaan keenya dhumatee jira. Asumaan garuu wanni itti aanu malee sagantaa badhaasa. Badhaasni kun badhaasa addaa laata maali kan jedhamu. Kanarraa dura badhaasa seenuun duratti sadarkaa isaaniitiin isin beeksisa. Ajaa'ib gaafii gaafatame keessaa gaafii 2 deebisuudhaan sadarkaa takkaffaa argatee jira. Jamaal ammoo gaafii 4 gaafatame 4 irraa takka deebisee jechuudha. Badhaasa isaanii kana fudhachuuf carraadha kaasanii fudhatan jechuudha. Kanaaf carraa keessan kaasuu dandeessan. Waraqaa 3 kana keessaa fudhattan. Fudhadhaa fudhaa isin jechuudha. Banadhaa laaladhaa waan irra jiru. Amma carraa keessanis kaasanii jirtanii carraan keessan maali mee hima? Carraan kee maali? Lakkoofsa meeqaaf hanga meeqaati? Lakkoofsa 1 hanga 3. 1 hanga 3 fe'oo? 2 hanga 5. 2 hanga 5. Kabajamtoota daawwattoota keenya badhaasni kunis maali jettanii hawwuun ooltan. Kanaaf badhaasni lakkoofsi takkaa fi 3 badhaasni isaa maali jennaan aannan badhaafame jechuudha. Aannan badhaafame lakkoofsa kee meeqa? 2 hanga 5. 2 hanga 5 badhaasni isaatis kunoo akkuma agartan kana qaccee maan ammumaan tana qaccee tantee kan eegaltu taa'ee qaccee eegali. Eegali badhaasa kee. Qaccee fi eegalu. Eegali. Itti haami. Kunoo kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma labbaati isaatitti qaccee kan itti haamaa jiru jechuudha. Itti haami. Kunoo laala gara godhaa jira qaccee kana hundaa'u takka takkatti cufa kan fixu jiraatu taa'e. Hangam takka ta'u? Kunoo laata boodaa kunoo itti haami fittee badhaasa isaa kunoo laala kana dhugu.
Wah, rawat deh itu ya. Apa deh kanamu amma teko gaan gara tinja badu indileng kaca nyate jecha anis teko isa jisung kabawan teh asuman hor jis. Kabbanai, masya Allah. Badasa kan kaya sama kan egal tuh egal badasa kan kaya. Itu obiga badasa Badasa kan. tuh ya, kalau dulu tiga muncul gudang tak kau ada kan. Aye. Gammachuu sanis maali beektaa? Oromoon abdii kuturra timi. Sanumaaf. Abdii kutur abduma sanuu Abduma sanuu kutadhu jecha jiru jira bara. Hayyee. Nagare. Hayyee. Jecha sanirraa kan ka'e anis bakka dorgaa durgeerraa harkaamoo ofitti himeetan dhufe. Ni mohaa jettee. Ammaan hin dhuga. Dhugi. Badhaasa kan kee dhuggee ragas. Honoo kabajamtoota daawwattoota kan akkuma agartan kana badhaasa kan itti aansi kanis. Itti aansi. Badhaasa isaanii kun akkuma agartan kana kunis wanti isaa qollisee jira akkuma agartan kana badhaasa isaa qollifatee kan jiru tahaa jechuudha. Kanaaf asumaan dorgee haariyaa fi kabiraa qophii bashannansiisoo fi ajaa'ibsiisoo addaatiin hanga walitti deebinutti chaanaala keenya laayik, sheer, sabiskiraayib godhuu akka hin daganne yaadni keessan utubaa keenya waan ta'eef akka nu cinaa dhaabbattan asumaan isin gaafachaa laayik fi sheer godhuu hin dagatinaa isin hin jenna yaada keessan nuuf kenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.